Ashama harka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii an nagaa kooti har'as viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalattanis immoo abdiin qaba viidiyoon ani har'a qabadhee dhufe isinuma warra koomentii na barreessitan biraa yaada dhufeedha jechuudha yeroo darbee obsa dhabuun miidhaa akkamii akka qabu isinitti dubbadheen ture jechaadha miidhama san keessa immoo obsa dhabuu kiyyarraan kan ka'e wantan ta'e wanta na mudate jette obboleettiin tiyya takka koomentii dheeraa na barreessiteerti jechaadha. Inna yeroo baay'ee waan haasa'an akkanumatti amma fakkeenyaaf haasa'ummaa yeroo haasofnu jechuudha salphaa fakkaata. Tokkoffaa amma yeroon gaafanan akkanatti isinitti dubbadhu jechuudha. Wanta nuun qunnamne fakkaachuu danda'a jechuudha. Wanta nuti nuun qunnamne yookiin immoo akkuma salphaatti dabarsuu dandeenya jechaadha. Garuu yoo dhaggeeffanne immoo nama dhibba keessan nama tokko fayyaduu akka danda'u akkasumas immoo jireenya isaati irratti jijjiirama fiduu akka danda'u beekamaadha jechaadha. By the way ana akka kiyyaa jechuudha. Namni obsan qabne namni akka kootii hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechaadha. Ani nama daddafee aaru keessa namayyuu yaa gorsu malee nama baay'ee daddafee aaru keessa isheen takka anaadha jechuudha. Inna yeroo baay'ee aariidhaan murteena murteessa dafeetan wanta na aarsisan irraa fagaachuudhaaf jecha murtoo murteessa jechuudha. Murtee gaafa murteessu immoo murteen ani murteessu sun jireenya kiyyatti dhiibbaa guddaa fidee miidhamee beeka jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo tokko lama miti yeroo baay'ee tokkoffaa gaafa murtee murteessitanii nama jaalattan dhabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaa lafuma kaaniti miti murtee kan murteessinu namni nu aarseeti yookiin immoo wanti nuti yaanne sun akka nuti yaanne nu ta'uu dhabeeti kan nuti murtee murteessinu jechaadha. Okay. Amma inni akkuma ta'etti osoo jiru obboleettiin teenya jechuudha Saudi Arabiyaa irraa koomentii kan na barreessite biyya Arabaa aariidhaan pileenin asiin deemaa jira waan ta'eef sagaleen isaa baay'ee na jeeqaa jira garuu akkasinitti dhaga'amu abdiin qaba jechaadha. Abbaa manaa ishee wajjiniin aartee akka isheen biyya Arabaa deemte jechuudha. Inna erga biyya Arabaa deemte immoo baay'istee akka isheen gadditeedha jechuudha. Gadditee yeroo isiniin jedhu tatsaatsatu jechuun afaan Oromiifaatiin maal akka ta'e hin beeku. Baay'ee akka tatsaatsate jechuudha. Tatsaatsatu jechuun hin beeku afaan Oromiifaatiin maal jedhama. Osoon akkas godhuu baadhee jechuun osoon akkas gochuu baadhee osoon obsaan dabarsee jiraadhe yeroo san jettee ofitti gadditee baay'ee tokko ammarti yeroo kanatti miidhama guddaa keessa akka isheen geessedha jechuudha. Daa'ima qabdi, abbaa manaa qabdi. Jireenya akkuma nama kamiitu jechuudha. Jireenya gaarii osoo jiraachaa jiraattu abbaa manaa ishee wajjiniin dubartii takka argite naaf fakkaata. Akka isheen naan jette jechaadha. Sana booddee abbaa manaa ishee wajjiniin ግንኙነት akkamiyyuu qabu jechuudha. Qunnamtii akkamiyyuu qabu garuu mucattiin sun immoo isa akka jaalattu mucattiin ishee wajjin argite sun isa akka jaalattu durattu oduun itti odeeffamaa akka turee fi inni immoo fedhii tokkoyyuu akka isheedhaaf hin qabne haadha manaa isaa jaalata haadha manaa isaa kabajaa. Sana booddee garuu bakkee tokko hojjetan naan jette haati manaa abbaan manaa isheetii fi dubartittii sun soo gaafa galtus gaafa bakkee inni misaa nyaatutti bira deemtee maal akka rakkisaa turteedha jechuudha. So namni tokko osoo inni fuula itti argisiisuu baatee isheen immoo gara isaatiitti siqti jedhee sababii nan yaanneef gaafa tokko osoo dhaabbatanii isheen isa qabattee haasa'aa jirtu argite guyyaa sanarraa murteessitee akka isheen biyya Arabaa deemtedha jechuudha kan natti himte. So amma lallas biratti maal seetan nama murtee ta'uun gaarii osoo ta'u murteen keenya immoo murtee akkamii ta'uu qaba. Murteen nuti murteessinu sun jireenya keenya irratti miidhaa kan qabu taanaan nuti faayidaa maalii arganna nuti miidhamaa jira. Fakkeenyaaf inni shamarree san hin barbaadu ammallee qofaa isaa taa'ee jira jechuudha abbaan manaa isheen immoo yaa aariidhaan akka biyya Arabaa deemtedha jechaadha. Daa'ima isheetis mana isheetis gatte. So sa'aatii kanatti inni illee aare dubartii biraa fuudhuu danda'a. Sini galee miti
in beektu hundumti keessan ni beektu biyya Arabaa akkuma salphaatti hin deemamu akkuma salphaatti hin deebi'amu achuma geessee deebi'uu hin dandeessu so poroosesii adda addaa qaba isa saffittu malee gaafuma ofii isheetiif jette hin deebitu jechaadha. Inna kanaafiyyuu murteen ishee murteessite jireenya ho'aashii keessaa deemte mana ishee ho'aashii abbaa manaa ishee dhiiste daa'ima ishee dhiiste jaalala guddaa akka isaan qabanidha kana taphachiiste gammannee jiraanna wanta tokko wanta dhabne hin qabnu naan jette abbaan manaa kiyya hin hojjetaan illee manatti hojii akka qabduudha jechuudha isheen illee kan natti himte so garuu gaafa ishee shamarree isaa wajjin argite aartitoo akka isheen deemtedha jechaadha. So maalidha murtuma akkana ta'e jechuudha kun nuti murteessinu jireenya keenya keessatti gaafa nuti abbaa murtee taanu maalidha boru wanta nu qunnamu yaanu sa'aatii kanatti aarree jirra taanaan aaruma keenya sana ammaanti isuma raawwachuudhaaf fiigna malee wanti nuti gochuudhaaf deemnu hin jiru jechuudha. Anna tasgabbaa'uu qabna namni kamiyyuu na rabaayise wayi amma isheen kana caalaa jechuudha. Namni kana caalaa immoo obsee taa'u jira amma fakkeenyaaf isheen abbaa manaa ishee nama wajjin argiteeti miti kan isheen aartee ta'u biyya alaa deemte poroosesii fixattee biyya alaa deemte jechuudha osoo isatti himini inna kana caalaa immoo jechuudha abbaan manaa isaanii osuma dubartii biraa wajjin wal qunnamtii qabu osuma arganu jireenya isaaniitiif mana isaaniitiif jedhanii kan obsanii ta'aa jiran kun immoo sirriidha deeggaraa osoo hin taane furmaata barbaachaaf jechuudha no boruu jijjiiramuu danda'a boru jijjiiramuu danda'a boru guyyaa biraati jedhanii hobsuudhaan jechuudha kan isaan antiin isaan yeroo san dabarsan so maalidha gabaabumatti wanti nan isiniin jechuu barbaadu murteedhaaf hin jarjarina maaliif yoo obsitani hin argitan isinuu bar firiin isaa baay'ee mi'aawaadha firiin obsaa jechuudha tigistii yoo qabaattan obsa yoo qabaattan waanuma hundumaa yoo obsaa yoo dabarsitan wanti sin qunnamu gaarii ta'a jechuudha. So jarjartanii ta'u jireenya mataa keessaniitti irratti jireenya kamiyyuu ta'uu danda'a fakkeenya biyya Arabaa yeroo jiraattan warri sin hojjechiifatan yookaan immoo namni sin wajjin hojjetan baay'isanii sin aarsuu danda'an baay'isanii sin gaddisiisuu danda'a. So gaafa san murteessitanii ta'u gaafa sin yookaan aartanii ta'u obsa keessan dabarsuu dadhabdanii nama sanii wajjin walitti buutan miidhaa guddaatu sin eeggata. Gaafa sin osoo karoora tokkoon qabaatiin cal jettanii tuma biyya sanii garanatti dhuftan deebitanii deemuudha kan isin hawwitan jechuudha. Shamarran baay'een arge biyya Arabaatti dhufanii osoo murteessin osoo karooran qabaatiin dhufanii too kan deebi'an jechuudha. So biyya Arabaatti illee gaafa dhuftan karooran obsaan bakka hojjettan hundumatti wanta gootan hunduma irratti obsisiin barbaachisaa so nama obsaataa obsa qabaadhaa isiniin jedha. Isarraa kana fee waaqayyoodha kan obsa namaaf kennu. Tsalooti godhaa isiniin jedha sinan jaaladha sinan kabajaa viidiyoo kana yoo jaalattan hiriyoota keessan biraatiif illee sheer godhaa turtii gaarii isiniif haa.